akka suuqannee isaa ta'etti ajjeesanii reefkasaa bineensa nyaachisan obboleessa keenya Muhammad Amin Siraaj afaanuma isiirraa haadha manasaarraa akkanaaf dhageessaniin fedha. Isiinis baqattee biyyaan baatana keessa jirti. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة ورمو خنا الدنيا تنرى جرتان هندافو ويا ران تنا قبي أداي سنيف قبضيتين دي أدي جرا قبي انتيا أرى قبي أداتي قبي أما درا سنيف قبي سيد ياتشا توري قبي بشنناتي في دراما لي في وان أداتي توري أرى أمو قبي انتيا قبي هدو نما قدي سيستو قبي قدا تنقرتي torbaan kana kadabre keessatti biyya teenya biyyuma Itoophiyaa Oromiyaa keessatti raawwatamte obboleessa keenya hagara jabeenyaa fi akka suuqannee isaa ta'etti ajjeesanii reefkasaa bineensa nyaachisan obboleessa keenya Muhammad Amin Siraaj waa'ee isaarraayin xiqqoo takka isiniif haasee waan nama ajaa'ibsiisu. Muhammad Amin akkuma beekamutti duuti ta'isaa du'uu bichaa odoon tahin haadha manasaatiis ati aabaa deeggarte jechuudhaani biyyarraa baqachiisanii ilmaan haadha malee godhanii arraan tana ammoo abbaan akka haadhaa ta'eefi akka abbaa ta'eefi ilmaan sanitti mootummaadhaaf hojjechaa arraan tana ammoo isumaa ijoollee sanirraa fuudhanii akka haadhaa fi abbaa ta'ee ijoollee tana guddisaa jiru. haadha biyyarraa baqachiisanii roorroon maatii kanarra deemaa jiru roorroo hanqana hin jaamne hangan qabne kanumaaniin maatiin biyyarraa baqattee haati mana isaa baqattummaadhaan biyyaan hin jiru tana na biratti argamte istiidiyoo keenyatti afeereetiin waa'ee gartee du'a isaa mee maal sidhaamee eenyu wajji gartee rakkina qabaachaa ture jeegaa fi adda addaa isiniif gaafachuuf isii afeeree istiidiyoo keenyatti yaamee jira. Nu waliidhaan hordofaa viidiyoo kana yeroo daawwattan warreen marruu shaw jalatti argamtan hundi keessanuu akka viidiyoo kana sheer gootanii nama hunda biraan geessanii ilmaan Oromoo kanarra maatii tanarratti maatii Muhammad Amin tanarra roorroo addaati gaggeeffamaa ture. roorroon isaanirra gaggeeffamaa turte san roorroo akkamii afaanuma isiirraa haadha manasaarraa akkanaaf dhageessaniin fedha. Isiinis baqattee biyyaan baatana keessa jirti. Ilmaan sanittillee haala galuun jabaatee ammaan tana tattaaffii addaa gooneellee dadhabamee jira. Maaliif yeroo gartee qilleensarra xayyaarri deemuu miti yeroo waa takka dhukkubni koronaa kanaan dachiin qaqqabamtee jirtu akkasitti gaa'isuma jajjabeessuuf isii sabbarsiisuu fi gartee mooraalii isii eeguu irratti nutis isii jabeessaa gahee gama keenyaa bahaa jirra. Mee isii wajjin turtii gaarii haa goonu waan gartee yaada qabduu fi rakkoo eenyu wajji qabaachaa ture eenyu jettee yaadda hajoo afaanuma sirraa dhageenyu mee karaa isiitiin isin dabarsa. Hayyee gaabbareetii tiyya baga nagaanii gara istiidiyoo marruu shaw baga nagaan dhuftee. Hayyee obboleettii tiyya gartee gadda keessa akka jirtuus numa beeynaa garuu uummata Oromootiif gartee rakkoon gartee roorroon gartee maatii keessan kanarra deemu jiru haa gartee uummanni Oromoo qeeroon Oromoo hawaasni Oromoo haa beeku jenneeti ati istiidiyoo kanatti si gadda kana jiru si dhiyeessine hedduu dhiifamaa kana godhuu keenyaafis maaliif si gadda jiru asirra siyaamuu keenyaafi mee duraan dursee eenyu maqaa keetiis nu ibsi eenyu siin jaan. سند أحمد محمد نجاني. أنا هذا منا أبو محمد أمين سراجي. أيه أبريتي يا سند أحمد هذا منا أبو محمد أمين سراجي. هايمي أبريتي يا محمد أمين يوجين يرو هنجم ترتني إيجا دباتنا هم هنجم تكا إيجا بياباتي وسببني أتيتي بياباتي ومالي مي خنا نايب سودين ديسا. ما في أبو محمد أمين سراج وقا كلني فوجي جراجة ترى
akkata isaatee dhimma siyaasaa biyyattiidhaan haala Oromiyaa keessa jiruun akkuma beektanitti wal qabateen nama haqaan dalaguu mootummaan Itoophiyaadha akkuma beekamutti yakkamaadha maal jedhee miidhaa turetti ani ogeettii fayyaa ana miidhagaa buufata Liibanirraan hojjechaa ture. Dhimma siyaasaa kana wal qabatee waan mana haqaan hojjedhuuf waan mananii uummatni jaalala kiyya qabaniif dawaa abaa'uudhaaf kennitee dhimma jedhuun anaa ulfa ji'a 8 mucaan nama lafaa qabu kana garaa qabu haalan taane keessan naqanii haalan taane nallee ukkaamsuudhaaf yeroo yaalan jalaa baafadhee magaalaa Harar seenee achitti illee jiraachuu hin dandeenye hanquman deemee mucaa guddifadhullee rakkoo addaa keessa jaarsa kiyyallee galchaa turanii anallee na miidhaa turanii haaluma sanii wal qabateen halaas maatii kiyyaas facaasee haala rakkoo addaatti biyya kana seenee asitti illee yeroon hin dhufu akkuma beekamutti ani maamadamiin dhimma siyaasaa kana wal qabatee miidhaa turanii UN illee beeksiseetiin ture garuu sababa abbaa manaa kiyya rakkoo addaa keessa mindaa isallee qabanii rakkisaa turaniif jecha waan ilmaan kiyya itti naa guddisu hojjechuudhaaf UN san jedhillee deemachuu hin dandeenye mana namaa seenee osoo dhukkubsadhu guyyaa takka dhukkubsachaa guyyaa takka maalichaa hiriyoonni kiyyallee ni beekanii akkasitti abbaa manaa kiyya gargaaraa ture ilaa ammaan tanatti asseegee amma honoo isaa hunda jedhaa fudhanii jechuudha. Hayyemee biyyuma keessatti gartee jijjiiramni kun odoon dhufin duramoo jijjiirama kana dura ati rakkoo tana sirra fidaa turan? Jijjiirama kana dura rakkoo kanarra fidaa turan. Gaafuma wayyaaneen biyya keessa jirtu jechuudha. Mee ati aabaa haala kamii gargaarta jaaniiti tarkaanfii sirra fudhachuuf yaalii godhan isaan? Halkan yeroo ani duutiidha kan yeroo san duutii buufatarra faraqaan kiyya duutii jaama. Halkan ani qaama dhufu mallattoo hin qabu qaamni dhufu kunni dawaa kan nite jaanii yeroo sanitti dhugaadhaa jechuun dhaabaa adda addaatu biyyattii san keessa sosso'aa jira ani hin beeku garuu dhimma kanaa wal qabatee abaa'uuf kan nite jaanii yeroo sanitti bakka hin jiru san artiilee hedduu jira jechuun amma waan barreeffatanii haana baa'oodha jedhee wanni na dhufe hin jiru. An akkuma waadaa galee hojii gaafaniin eebbifamuu waadaa galee uummata hayyan tajaajila diina hayyees taatuun tajaajila jedhee waadaa galeef jecha hanqa barreeffama qabatee wanti takka hidhannoo qabatee natti hin dhufin takkatti dirqama hayyan baheen yeroo sanitti waan yakkaniin hojjedhee qabeenya mootummaa kan hin baases hin qabu dawaa mootummaa kan hin baasee diinaaf fannis hin qabu. Hanumaaf gaala yeroo san siyaasatti biyya keessa jirtu ni beeytanii nama Oromoof quuqama qabu nama hawaasaaf quuqama qabu nama haqaan dalagu akkuma beekamutti lubbuu isaa dhabamsiisuudhaaf fi xayyaalamu hanga jijjiirama hanga hiriira boodaa kanatti illee na cinqaa turanii yeroo inni nambee hiriira boodaa kanarratti saniifuu abbaa manaa akkuma nambeetti illee mana hidhaa galchanii turan. Anaa yeman kana dhufee ji'a tokko abbaa manaa kiyya hidhamee dhagahe sanarraan kan ka'e kanin UN jalallee kanin hin deemin mataa kiyya qaqqabee mana arabatti abbaa manaa kiyya gargaaraa ture mindaa malee hojjechaa ture abbaa manaa kiyya har'aa miti har'aa fuudhanii haa nyaatanii malee jala hordofan abbaan manaa kiyyas waan haqaan dalaguuf jecha uummata Oromoo biratti fudhatama waan qabuuf jechaaf kan fuudhanii nyaatanii. Kanaafuu uummanni Oromoo kan arraan tana waa'ee isaa haasanii tillee arraan tana hanqana naaleelisan kana galatoomaa ulfaadha. Rabbiin isin bira haa jiraatu. Inshaallah seenaan isaatis bara baraan yaadatamti. Ani gaddi akkaataan itti isaa ajjeesan ana gaddisiisuu garaan kiyya hana ba'u malee uummata Oromoo galatoomaan ja'anis hin jabaadha. Dhiigee isaa baasuufis inshaallah rabbii kiyyaa wajjin
nin tattaafadhaan jira. Hayyame if booda si deebisee tumaamee gaafii tiyya bikkuma duraarraa deebi'ee gala. Ati gaaf sanitti nama rakkatee hunda nin gargaaraa jetteeti bikka sanitti gartee achi kakattee eegee eebbifamte booda kakattee nama rakkatees kaanis hawaasuu hundaa'uu nin gargaaraa jetteeti. Ati gaaf sanitti namoota kana keessa namoota gartee aabaa sitti dhufee jiramoo moo ati kanuma rakkatee gargaarteeti moo atiis deeggaruma turte gaaf sanitti? Ani deeggartuudha. Akka dhugatti ani deeggartuu adda bilisummaa Oromootiin malee waan inni duuba deebi'u takka illee hin qabu. Garuu immoo karaa haqarrattu man isiniin jaa yeroo sanitti namni na dhufe kun mallattoo hin qabu. Siviiliidhaan na dhufanii ani hin beeku halkan yeroo sanitti dukkana keessaa waan hin beeku hin qabu dhukkubsataadha jedhanii na dhufan barreessee fi dawaa kanneef. Hayyee barri san bara meeqaffaa keessa ture? Akka lakkoofsa habashootatti 2006. 2006 akka biyya keenyaa jechuun akka Awurooppaatti. Akka Awurooppaatti almost meeqa wallahi hin jijjiiruun beeku akka biyyattii sanitti amma kanan yeroo san beeku. Yeroo sanitti qeeroon gartee bara 2014 16 hiriira bahuu eegalan kana keessa yeroo san biyya turteeti. Biyyan jira. Yeroo san biyya turte. Yeruma san keessaa ka biyyaa baate. Yeruma san keessan biyyaa bayan. Baruma qeeroon akkasitti qabsoo oomiste san. Yeroo obbo Jawahar qeeroo kaasee kana keessa ani achiin ture. Yeroo Awwadaayii fi Haramaayaa akkasitti fixaa turan sanis achiin jiran ture. Sababa ani daa'ima xiqqaan harkaa qaba. Mala dhabeetitiin akkan ta'ullaalee na barbaadaa turanii yeroo sanitti tarkaanfii hedduun irra fudhachuuf na barbaadaa turanii sanirraa hin jalaa baafadhe. Mee gaafa san keessatti haala kamitti biyyaa baatee mee biyya tana dhufuu dandeesse? Akkuma beekamutti gaa ani namni tokko yeroo lubbuu isaa baasuuf deemu karaa fedhes taanaan lubbuma kana baasuudhaaf waan deemuuf jecha karaa seeraan alaatiin karaa seera hin tahiniin karaa seerri biyyattii sun hin hayyamneen karaa baharaatiin lubbuu tiyya kannee lubbuu tiyya wareegee duusaa du'uu isaan harkatti badalan du'uu baharra kunaana nyaatu jee ilmootiyya harma afaanii darbee baafadhee jechuudha. Mucaa kiyya kan waggaa 2 fi 6 achi baafadhe jechuudha. Akkasii karaa seeraan alaatiin jechuun bahara kanarra baatee biyya Yemen kana dhufte jechuudha. Bahararra baheetiin dhufe. Yeroon san akka tana dura naamtetti yeroo gartee uummanni gartee wayyaanee jiru san eega jijjiiramni gartee mootummaan Abiy Ahmad dhufe kana abbaan mana keetiitis achuma jira jijjiiramni kun dhufeeti biyyatti galii takkaa'oo ati hiyyaanne biyya galuuf kana keessa. Hiyyaatu maaliif yoo jette maqaa jijjiirame malee seerri biyyatti daawwanni jijjiirame takka hin jirtu. Maaliif osoo seerri kan jijjiiramu taate abbaa manaa yeroo inni nama bahee Yemen dhufee ji'a takka asitti isas hidhanii qabeenya isaatillee saamanii rabbiin gaa dandeettii isaati yeroo san harka keessanitti uumaan ta'u waan jiruun bahee jechuudha. Roorroon tun sama jirti jechuudha. Wanni gartee sin deebisin roorroon tun jijjiirama kana boodaas deemaatuma turte jechuudha. Deemaatuma turte dhokatteetuma deemaa jirti jechuudha. Hayyee amma baqattee biyya Yemen keessa jirta. Si biyya Yemen keessa jiru gartee ajjecha abbaa mana keetii Mahammad Amin Siraaj asitti si himame. Haa ta'uuti mee Mahammad Amin Siraaj guyyaa maayyii waan wajjaa soytanni qabdanii takkaa'oo nama kanaa wajjiniin rakkoo qabaa nama kanaanii wallolee waa'ee mootummaa kana keessatti rakkoo kanaan irra deemu jira jee wanni si ibsanii jira. Wanni inni naa ibse haaluma duraan warroota seeraan ala qabeenya uummata Oromoodhaa saamaa jiran dura dhaabbannaa godhaa jiru sanuma naan jee malee ammallees taanaan anif duuba hin deebi'u waan naan jiru ijoollee kiyyaa dudubbisii waan naan jee guyyaa akka Awurooppaatti guyyaa 13 naaf inni kan addaan baane fiildiin baha jee ijoollee kiyyaa adaraa naan jee an addaan baane waan dhimmoota nama wallolaa kana waan natti haasawee hin jiru. Qabeenya ilmaan Oromoo qabeenya gartee
Oromoo kasaama murratti gartee an isaanii wajjin hirmaadhu waan joos hojii haasa'ee jira. Uummanni gartee qabeenya uummata Oromoo saamuudhaaf tattaaffii godhu kana uummata kanaa jeesiif keessa ibsee ni jira. Uummatuma OPDO kana biyya bulchaa jiru jechuudha. OPDOdha. OPDO qabeenya uummata Oromoo haran taaneen qaama dhuunfaa fakkaattee ijaaramtee qabeenya uummata Oromoo saamuudhaaf deemtu san dura dhaabbannaa waan qabuuf jecha shakkii sanii waan biraa akkuma duraan beekamutti gaa isa kana haqarra deema jaanii gaa yeroo hedduu sodaachisanii mindaallee qabaa turan waan ta'eef jecha amma qaamni nan shakku mootummaan wal qabatee isaanuma jee yaada qaba jechuudha. Mee gaheen hojii Mahammad Amiin maal ture? Gaheen hojii isaa waajjira kam keessa hojjechaa ture? Gaheen hojii isaa waajjira hojii gamtaa Oromiyaati. Waajjira qonnaa keessaa kan jiru waajjira qonnaa Harar keessa kan naannoo Oromiyaati. Achi keessa hojjechaa ture. Gaheen hojii isaatis hojii gaggeessaa waajjira hojii gamtaa kana ture. Bara meeqanii taa'ee ganni hojii tana eegalee gartee asirratti hojjechuutti hirmaate? Waajjira hojii gamtaa kana waggaa 10 takka akkasuma ta'a. Hayyee guyyaan ni manaa boo quba qabdaa jechuun waan bilbilaan sitti himee fi kana fiildiin deemaa guyyaa kanaan deemaa haala kanattiin deemaa jee wanni si hojii haasa'ee ni jira? Wanni na wajjin haasa'ee guyyaa boruu kanatti fiildii bahuufte guyyaa 2 booda fiildiin bahuuftee manaan jee kanaafni natti himee yeroo koronaan akkanatti heddummaate kanaan illee hin deemin jeetiin ture. Namni dirqamaa xiyya kan uummata Oromoo irra jiru nin baadha jeetiin hin deeman jee kanaafni na beeksise. Ati guyyaa kanaa quban qabdu jechuu guyyaan ni bee? Naafiin guyyaa isniinaa tattafaan. Hayyee gaardottoota keenya guyyaa isniinaatii yaada wal dabarfatanii isaan adda ba'an. Garuu maatii isaa ka biyya jirurraa miidiyaan keenya miidiyaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork OMN akkaataa gaafateenii haala kanaan kunnoo maatii isaa haala kanatti nu biraa ba'ee ja'aniiti miidiyaa sanirratti dabarsanii gamanumaan kanaas isiniif hin dabarsa. Waanuman dhagaa waajjira irraallee dhufanii naaf himan jeetuma of keessatti yaaddaatuma ture. Gaafa isniinaa toora saajaa salaateetuman dhiphadhe akka tokkotti mataan kun natti ulfaateetu. Waajjirallee dhaqeen beeku baqa waan fedhe haa ta'u dhaqeetuman gaafadha jee waajjira dhaqee toora saa 7 kanan dhaqee hojjettoon hin jiru hojjettoota akka qofaa ture lamlamta jaamta. Inna akkana eessumni manaa biyee hin agarree fiildii garan bobba'ee eenyufaa wajjin bobba'ee jeen gaafadhe. Mahammad Amiin barin jiru nutuun hidhamnee jette. Hagaa raadiyoo namni manaa biyyaa fee nullee osoo hin beeksisin maaliif waajjirri caljee jeettiin gaafadhe. Namoota erginee barii jette. Namootni mana dhufen jiru. Otoo namoonni mana dhufe nuti hagaarraan turre. Anamma adduma baafachuuf hin dhufen jeeni. Jennaan achitti bakka sana booda rifadheen qaallitti tokko jira ganda kanatti kan ba'e. Achi keessa waan akka nyaataa hojjetti. Isheen beekaa isheen bakka kana jeeni. Bakka itti shakkitu hundaa'u sababa dhukkuba kanaa karaa faaratti qufee shakkanii fuudhan. Deemee achi dhaqee gaafadhu naan jettee iddoo nama tursiisanii. Iddoo san dhaqeen wanta jee hin jiru namni dhiyeenya kana seeni jaanii waajjira Hararii Mamraa Jaansaniin dhaqee achitti beeksiseetan galii anamma. Galii ganama bullee ayaarraa jeetuman ganama bulee ganama deebi'een achitti oguun waajjira Oromiyaa kana nageessan wantoonni tokko akka jiran hubadhe jechuudha. Haasaa poolisoota achi jiranirraa kan. Guyyaa kamisaa ganama saa 2tti manaa ba'e. Biiroon dhaqee wanta
wantan fiildiitti deemu wantoota qoqopheeffadheetiin dhufaa jechuusaa qoqopheeffatee kute. San booda ni dhufe inni osuma eeyinu guyyaa guutuu ooleetti wanta jee maal ta'e jenneetuma baqaa jajjaree deemuun oolu jennee firraa dhiifne gubarius hin dhufne. Eene dhabnee boodarra itti bilbilee galee guyyaa lammata silkii isaatis hin kaasu. Chaarjii san fudhatiin kutee waan ta'eef chaarjii jalaa fixattee jennee shakkineetuma dhiifne. Osuma jennu guyyaan bubbulaa deemaa silkiin isaatis hin kaafamtu calje. San booda eene dhabnaan iftuun biiroo eexee ilaalte. Biiroo eexee oguu gaafattu. Baraasis hin jiru ni dhabne nama ergine turre. Namni isinitti himen jiru hin dhageenye jenneen. Achis dhabnee san booda iftuun poolis xaabaa dhaqee galte. Torbee lameen akka har'aa akka baheetti naa himan jechuudha. Bahee eefa sanirraa bullee guyyaa 4 bullee booda abbaan keenya badee jedhanii na bilbilan halkan. Amma duuba bakka mara deemtanii ilaaltanii naan iddoo mara deemee ilaaleetiin ture bakka argachuu hin dandeenye yaada juunaa kennite. Amma deebi'eetiin yaada biraa yoon argadhe jee bilbila saahiba isaa kan itti dhiyaatu na ergaan jeen naaf erganii saahiba isaa kan itti bilbilee bakka yeroof haala nageenya isaa sodaadheetiin jira. Ganama osoo nafni dafii kottuu naan jee saahibni isaa kun. Ajjechaa suukanneessaa obbo Muhammad Amiin irratti raawwatame jedhamaa jiru kanaan wal qabateem maatiin isaanii shakkii qaban haala kanaan ibsatu. Ganama giseen fiigaa dhufu du'a isaatti hin dhufe du'a isaa kan du'e jaamitti hin dhufe achiin wadeetti hin dhagee hookan as dhufu immoo du'a isaatti hin dhufe jechuudha. Du'a isaatti argame jaanii naannoo kiiloomeetira 30 asirraa magaalaa Hararii fi naannoo Hararii fi aanaa Baabilee gidduutti darbamee kan jiru ragaan fidanii dhufan. Ragaan isaan fidan huccuun isaa kopheen isaa wanni marti wajjira poolisii aanaa Baabilee jiraatu. San booda reeffa isaatis giseen gaafa reeffa isaa bar as gamana godina Harargee ba'aa dhufeeti guyyaa sabti awwaalamee jiran. Reeffallee nagarree jechuun. Boodarra duuba akkamii awwaallee jirraa bakka yaanii godina Harargee ba'aa guyyaa sabtiitti awwaallee nama bifa akkanatti bineensa wanni ta'u agarree awwaallee yaanii isaan marraan dhagee jechuun kanas. Sana amma mana bi'ee iddoo bobbaatti fi waajjiruma jidduutti habade. Bobbaa san deemee dhaquun hin beekamu. Mana bi'ee waajjira gee. Waajjirri kun afaan lama dubbataa jira. Namni walakkaan isaa hin seenne ja'a. Walakkaan immoo seenne ja'a. Inna waajjirri kun waan adda baasee waan ifate kanaa kan hin qabu jechuudha. Inna hojjetaan namni waggaa hagana kana achi hojjete haala kanaan beekuu afu maatii irraa akkatti callisuu jechuun dhimmi guddaan achi keessa jiraachuu agarsiisa. Hojjetaan biraa immoo komtii biraa achi keessa guyyaa san sa'a 3 walakkatti waajjira jiraatu. Nama ammoo achi keessa ol seenee maamee yaarraa akkamii nagaa jee dubbisee nagaa jee nama achi keessatti dubbisee hoggan inni achi gadi hoggan isa biraa gabbee kutaa kan seenee gadi deebi'u naannoon sun guutuun ulaan cufaadha. Ganama jechuun sa'a 4tti. Waajjirri mootummaa tarreen sun guutuun ulaan cufaadhaa yaaduu dhiyeesse nama hojjetaan tokko ammas. Haguma inni ol seenee namni isa agartee ol seentee gadi deebitutti. Kaammoo waajjirumattuun garreejuu jira. Afaan lama haasa'u hojjetamtee waajjira sanii. Kanaafuu qaamni naan shakku yuuniyeenii gara mul'ataatii fi waajjira san guutuu itti gaafatama irraa kaasee haga waardiyaatti kana shakkiin jechuudha. Sagantaa waliin baateef durgoo waliin mallattooteef waliin sana dalachuu fudheeti karaa faayinaansii geessoo kuteenni
Muhammad Amin waajjira jiraa fi kanaan beeku akkana himatti. Amma hojjetaan biraa komiticha keessa jiru Muhammad Amin sa'a san waajjira keessa jiraatu himachuu. Amma as keessatti maaliin shakkee odiitarumti sunu sagantumti waate sunu makiinumti isaa hafante sunu san ta'uu nu badhee jiru. Daayirekshinii jijjiiranii baabbilatti darban malee isaan kan raawwatan asuma keessatti. Ay walitti bu'iinsa nama wajji walitti bu'iin qabu waan akkasii isaa dubbatu hin dhageenya. Garuu iddoo naannoo waajjiraa kana yeroo hunda aaree gizee dhufu nan beeka. Lolaan dhufa gaafa waajjira kanarraa aaree dhufu nutti faa bu'aa. Akkasii waan hubadhuuf baqa tasgabbeessuudhaaf yaalla nuti. Namoonni tokko tokko achi keessaa akka isa jeeqan nin dhagaa. Waajjira kanaan gubadhee waajjira hattuu maal jee gizee lolu nin dhagaa. Ani wanni shakku ujuma waajjira kana gizee hunda aaree kan dhufa achirraayi. Namoota tokko tokko kan waajjira kana keessatti seera dhabeeyyii dura akka dhaabbatu bilbilaan nama dubbisullee nin dhagaa. Yuuniyeenii garaagaraa kun akka qabeenya uummataa saamtu isaan kun sirrii akka hin taane yeroo baay'ee nama hojjaasu hin dhaga. Waa'ee waldaalee yuuniyeenota kana sirreessuu keessatti haalan nama qabsaa akka turee fi nama haqa uummataa haqa qonnaan bulaa dabarsee hin kennine waan ta'eef kana ammoo warreen bu'aan isaanii jalaa tuqan asuma waajjira isaanii kana keessatti jiru jechuudha. Kan yuuniyeenota sanii wajji walitti hidhata qabu. Dhimma siyaasaatti wal qabatee dhimmi siyaasaa akkuma biyyattuu keessa turre gaafa duraa toora amataa osoo jijjiiramni kana dhufin dura jechuudha. Nama alaabaadhaan deemu muka diimaa magariisaadhaan huccumaa diimaa magariisaan deemu ati abaa walitti deeggarta nyaami qaamni onni bifa akkasiitiin deemu guutuun abaawoodha yaamii haati ittiin doorsifamaa ture jira. Hiriyaa hojiidhaatiif waahila Muhammad Amin kan ta'an obbo Zakiriyyaa Shaamee ajjechaa Muhammad Amin irratti raawwatame jedhame kana haala kanaan anaannatanii dubbatu. Kana dura wanni beeku kana dura yeroo gara 2008 kana shakkamee oguu hidhamu beeka waliin illee hidhamneeti kanarraa ka'eetiin dhiiroo waan shakkamee jira ammas kan juuni ka'ee gara waajjira poolisiidhaatti dhaqee waajjira poolisii Oromiyaadhaa dhaqee ichi warra hidhame keessattis akka hin jirre ni ilaalee galmeessuudhaaf poolisoota wajjin wal dudubbannee galmeessine. Kanuma keessatti mi'a hundaafuu nam tokko iddoo kana qalamii kan waraabessi nyaatee naannoo baabbilee kanatti as dhufee jira. Uffataan inni uffatee baheen yoo beeytan hundaafuu laaluu akka qabnu nutti himan jechaadha. Namni silkii keessatti uffata isaa footoon qabatee jiru yaamanii eegaadha. Nuti gara biraatis ni laalla yenneeti jechaadha. Gara humnoota poolisii naannoo Harariitis haa ta'u gara federaalaa fi bakka biraallee ni laalla jenneetiin jajjarsifachaa ture. Laalaa jedhanii ni laallee dhufee eeynee Komandar Girmaa nama jedhamu dhufee uffata inni uffatee bahe yoo beeyte natti himi jee bilbileetumaan maatii isaa biratti bilbilee waliin godhee dhaggeeffachaa walumaan turre jechaadha. Shamiza akkana buuraa burree akkana uffatee bahe maatiin ogguun jeen fuula komandarticharraa waa hubanne jechaadha. Akka isuma nyaadhamee jiran jee kophees na gaafate kophees hangam beekutti kopheelee akkana uffata shamizoota akkana uffata jeeniin ture isii gaafadhe mee kophee qoyniin laalaa jettee laaltee adda baaftee inni uffatee bahe adda baaftee akkana uffate nan jette
Bakka sirriitti inninis akka ajjeefame akka inni awwaalamee jiru jala buleen nu hime san booda silkii isaa keessatti footoo banee arge shamizni isaa ta'u kopheenis tasaa ta'u mirkaneeffadhe gaa yoosan baay'ee gaddinee gaa adda baafadhe waa hundaafuu maal godhuu qabna jabaachuu qaba jee gara maatiitti maatii isaa ijoolleedha isii biratti bilbileetiin maatii isaan hundinuu haa dhuftu Mahammadamiin ammatti argachuu hin dandeenye halli nageenya isaatiis yaadduu qaba waan ta'eef fira isaatti obboleeyyan isaatti maatiin isaa haa dhuftu bakka jiranirraayi akka Harargee lixaa ta'e beeka isa duubarratti isa dabree ijoollee as jirtu malee anis hin beeku akka carraa ta'e isaanitti bilbilii yaami jeen san booda guyyaan kun guyyaa akkumaan isin jee guyyaa caamsaa akka lakkoofsa biyya kanaatti Habashaatti takkaa'uu 10 guyyaa wixataati. Guyyaan inni manarraa bee guyyaa jahaati kan inni mirkaneeffadhe jecha ijoollee maatii isaa bira kan awwaalame guyyaa saftiidha guyyaa 7 jechaadha. Halkan guyyaa kamisaa fudhatame jimmata halkan keessa sa'a 9 akka waraabessi nyaachaa ture odeeffannoo dhagee jecha gaafa guyyaa 10 takka maatii isaatii wajjinis taa'ee kaanee gara Baabbilee anis deemee ichitti bakka inni waraabessitti nyaatamees waraabessi isatti nyaatees laalee yeroo san namni iraaba nyaata soomana sa'a 10 dura nyaadhamu kan maatiin isaa akka qopheessitu kan maatii isaa hirriba irraa kaasuu namni deemu waraabessa isa nyaatu argee gaafatti ibsu nama ta'uu baree waraabessa irraa oofee ergachi bahee deebi'ee hanga inni nama fiigyamullee waraabessi akkatti deebi'ee shorro isaa nyaachaa ture fi deebi'ee ergas booda ummata fiigyamee eegaa bulan guyyaan sanbata xiqqaadha jechaadha gubaree guyyaa saftii kana Mahammadamiin poolisii aanaa Baabbileetis fi hawaasnichi eeganii fidanii akka as fidan guyyuma saftii kana akka awwaalame kana jechaadha wanni ani gabaabatti mirkaneeffannee. Hayya daawwattoota keenya onnoo maatiin isaa akka biyya jiran haala kanaanii nu bira manarraa bee guyyaa agartee kamisaa eega bee hin agarree bilbila isaatis gisee bilbilli isaa cufaa ture odoo agartee nutti nimin fiildii kutee yaada jiru qabanii akkasii kunnoo deemeetiin waajjira dhaqee waajjiraan akkamitti gartee as dhufuu isaa takkaa'u dhabamuu isaa natti nimin jettee onnoo dhageeffattanii jirtanii waan hundaafuu amma harumasiitiin isin dabarsaa. Hayyee ammaan tana biyyaan baa kana keessa jirtaati. Gartee jeyni ni dhalataasi ni du'aasi. Mahammadamiin jeyinootaati. Ilmaan Oromoo isa qofaa miti qabsaa'ota adda addaati onnoo akkanuma lubbuunsaa gartee dirreerra wareegamaa jira. Kanaafuu jajjabaadhu Mahammadamiin gartee leenca hateetii miti du'e gartee fuula dura dhaabbateeti haqa gartee qotee bulaa hin nyaadhu je'ee isaanii wajji wal falmee gartee isa ajjeesanii. Kanaafuu jajjabaadhu sinjaa nama gartee namni numa du'a gartee duuti ilmi namaa kun addunyaarra akka jiraatutti numa du'a gartee waa galmeessee du'umsaatu waan guddaa takka ilmaan Oromootis kanumaan kunnoo tokko ciisaan jiru sababa isaatiif hiriira adda addaatiis bahaa jiranii miidiyaan OMN illee gamanaan haa galatoomu Harar ganda isaanii mana isaanii dhaqee gaafiif deebii godhaa jira. Mee ati ammaan tana maali dhaamsi kee takkaa'oo fedhiin ta'e yaanni ati qabdu ammaan tana biyya ormaa kana keessa duraan gartee isaatu ilmaan sanillee akka haadhaa fi abbaa ta'ee jiraachisaa birallee jira. Mee ati amma yaanni kee yaanni mataa keetii qabdu maali mee? Galatoomii ani wanneen yaada qabu silaa dandahee maatii xiyyatanneen facaasee hojjesa waliin qabuudha ture yaanna hayya garuu sodaan na keessa jira sodaa guddoon na keessa jira waraabessi isa nyaata sun anillee na nyaachuudhaaf fidhooluu waan jiruun shakkii qaba. Namni isa fuudhee dhabamsiisee anallee narraan nafu waan jiruun sodaa qaba.
gamanumaan uummatni Oromoo bakka jiranitti akkuma ammallee nu bira dhaabbachaa jiranitti sodaan hin qabu kana naaf hubatanii maatii biyyaa fi anallee akka nu bira dhaabbatanii biyya waraabessaa san keessaa nu baasanii asumaan gaafadha. Deebuudhaaf hedduu sodaan na keessa jirti jechuudha. Biyyuma teetu biyyuma abbaa keetii sanittuu deebi'uuf ilmaanuma keessan keessattuu deebitee gartee olii jireenya jiraachuudhaaf sodaa qabda jechuudha. Sodaan qaba namni jechuun qaamni isa dabamsiisa kun anas na dabamsiisuudhaaf uftuufa hin deebi'uu jeebitiin sodaa guddoo takkan ofirraa qaba. Gamanumaan uummanni Oromoo kana hubannoo keessa galchanii maatii Mahammad Amin Siraaj akkaataa inni itti du'es akkaataa isa itti ajjeesanis dhimma keessa galchanii akka gargaarsa godhaniin gamanumaan gaafadha. Galatoomii ilmaan Oromoo gartee bakka jirtanitti addunyaa irratti akkuma facaanee jirrutti dubbii tana lafatti hin dhiisanii hunnoo miidiyaalee adda addaa irratti hawaasa dhuunfaattis namoonni adda addaa gartee yaada isaanii bahachaa jiranii Yahyaa Bashiir Lataa Qananii namoonni hedduun jechuun kana jee kaniin ibsuu hin qabu. Namoota hedduutu waa'ee Mahammad Amin gartee gara jabeenya isaan isarra raawwatan sanirraa kakee miidiyaalee adda addaa wajjin namoonni adda addaa irratti haasawaa jiranii. Kanaafuu ilmaan Oromoo wal bira jiranii kana yaaddawini. Mee ati haala jireenya kee keessatti Mahammad Amin nama akkam ture mee? Mahammad Amin wallaahi nama sabboonaa fi nama gara laafinaa fi namaaf yaaduun uf dura namaaf yaaduu fi uf dura lubbuu isaa tana dura lubbuu namaa baasuudhaan beekamaati. Manarraa ka'ee ila alatti akkattiin haala kanaan isa beeku jechuudha fi nama cimina hojii isaatiif malee nama dhimmoota biraatiif bakka hin kennine. Nama kaayyoo isaa san malee waan biraatiif bakka hin kennine. Nama amantiirratti illee jabaate, nama ibaadatti illee jabaate. Mahammad Amin jechuun waa'ee isaa kan jechuun himee fixuu hin danda'u yeroodhaaf. Rabbiin itti haaraamtu jannatul firdaus rabbi haa kennuuf. Ilmaan isaa bira rabbi haa dhaabbatiin jaatananii. Rabbiin jannata anaa qananiisu. Meesii fi Mahammad Amin eega waliin dhuftan ilmaan meeqa waliin qabdanii? Ilmaan lama wajjin qabna. Ilmaan lamaan inni tokko dhiiraa tokko dubbateedha. Ilmaan lama wajjin qabdanii. Hayya obboleettii galatoomii gaafiif deebii gartee na wajji godhuu keetii fi mee ati gaafii hawaasa Oromoo kanneen biyya keessa jiranii fi biyya alaa jiran lubbuun ilmaan Oromoo gartee Mahammad Amin qofaa miti yeroo kana torbaan dabre kana keessatti nama hedduu karaa Wallaggaa, Gujii, Finfinnee fi Adaamaa keessattis akkanuma Harargee keessattis namni hedduu dhumaa jira. Mee maal dhaamtaaf uummata Oromoo kanneen biyya jiranii fi kanneen biyya alaa jiran atis akka baqattuu takkatti mee maal dhaammattame? Wallaahi egaa dhugaadhaa uummanni Oromoodhaa isa qofaa miti dubartillee hattaa ilmaan irraa fuudhanii ajjeesaa jiranii quba qabna. Uummata Oromootiif dhaamsi nan qabu gabaabumatti ilmaan Oromoodhaa irrafina yeroo ammaan tan irra hin jirru. Dhimma kanaa dhimma uummata Oromoo ukkaamsanii hattaa dubartillee ukkaamsanii fuudhanii ajjeesaa jiran kanatti mirga keenya falmannee dhiiga ilmaan Oromoodhaa kan dhumanii baasuu qabnaa. Anis waliin dabalanneetiin isiniif dhaamaa rabbi isin bira haa jiraatu warri biyya keessaa falmaa jirtanis rabbi isin haa gargaaru. Gargaarsa isaa rabbi isiniif haa ta'uun isinin ja'a. Rabbiin dhiiga ilmaan Oromoo kanatti dhangalee tokko illee hin dhokaasine rabbi nuuf haa baasuu jeetiin asumaan dhaamsa gabaabaa dabarsa jechuudha. Hayya gaaffiillee sitti heddummeessee gartee atillee gadda keessa jirta. Mee gaaffii tiyya tamaayyii taniin si gaafadhu Mahammad Amin gartee du'ee warra jannataati inshaallah shahiida rabbiin haa godhu. Ammas qabsoo bilisummaa Oromootiif jeeni ni dhalataasi numa du'aasi. Mee amma waa'ee dhiiga isaa kanarraa xiqqoo haasofnu dhiigni isaa akkamii bahee jira moo xiqqoo karaa harkate moo mee haala kamii ati gizee si ibsamu takka maatiin biyyarraa bilbilanii mee haala kamirra jira mee?
amma maatiin kannaan jedhanii turanii miidiyaa OMN dhufee interview nu godhe jedhanii sanii ammaaf qaamni itti gaafatama fudhatee kana jedhamee himamaa jirus hin jiru. Ittuma deemamaa jira wanni naa himanii jiranii waan irra gahan naaf hin ibsine jechuudha amma dura. Ganaa waan kanarra geenye jaanii gartee murtiin takka wanni si ibsame takka hin jiru jechuudha. Hin jiru gama mootummichaatiinis koree dhaabnee maal koree gama koree sadii dhaabnee qorachaa jirra nuun jedhanii kana wanni amma gama mootummichaatiin himamaa jiru. Koree dhaabnee qorachaa jirra akkanatti hin dhiisnu dhiiga Maammadaniin jedhanii kanumaan naa himanii jiranii wallaahi kanumaan irraa dhagahee jedhu. Hayyee galatoomii obboleettii teenyaa Sanad Ahmad gaafiif deebiin waliin godhuu keetii fi guyyaa biraatiis gartee inshaallah dhiinisaa ni baha hinaaf wakkanatti dhiinisaa gaafa biyees gaaf takka gammachuun irraa teenyee haasawinaa rabbi jee na kabajjee gartee marruu shoo istiidiyootti argamtee gartee gaafiif deebii na wajji godhuu keetiif hedduu galatoomiin siin jaa. Atilleen na kabajjee asirratti naaf eertee gaafii kana na dhiyeessitee na beeksisuu keetiif hedduu ulfaadhaan siin jaa walumaa galattuu marruu shoo istiidiyoo isin galatoomi. Hayyeegaa daawwattoota keenya gaafiif deebiin obboleettii teenyaa haadha manaa Muhammad Amin Siraaj gaafannee Hasanat Ahmad kana ture gartee ilmaan haadha malee godhanii haadha biyyarraa baqachiisanii abbaas akka maletti jecha suuhannee isaa sana irratti raawwatanii ajjeesanii maatii tanarratti roorroo adda addaa isaan qofaami ilmaan Oromoo hedduu irratti roorroo adda addaa raawwachaa jiranii nutiis gartee takkaawa muuxannoo gartee miidiyaa irra teenyaa haasa'uu qabaannee odoo hin ta'in namni kun nu biratti argamaa waan nu biratti argamtu jecha gamanumaan gartee miidiyaalee biraatillee hatta OMN fi BBS illeen warri irraa dubbatan ni jiranii gamanumaan gartee isiinis hunnoo baqattee biyya Yemen magaalaa San'aa keessatti nu biratti argamti gamanumaan dubbistanii isiis gartee yaadasii akka miidiyaa kanarratti ilmaan Oromootiif dabarsitu dhaamsa kiyya kuni abdii isinirraa qabna. Warreen gartee ilmaan fi fuudhee Ameerikaa fi biyyoota Awurooppaa adda addaa keessatti barsiifachaa ilmaan namaa garuu abbaa malee haadha malee gootanii hiyyeessitanii biyya keessa jiraachistan rabbiin isin harka isin gubbaa jira isinis gartee rabbiin isinirraa hafaluuf ta'a gamanumaan dhaamsi kiyya ilmaan Oromootiif wal cinaa haa dhaabbannu hara dandeenyuunu qophiin tiyyataarraan tanaa tana fakkaatti inshaallah qophii biraatiin hanqa walitti deebinutti nagaan naa turaa viidiyoo kana sheer godhaadhaa miidiyaalee adda addaa bira ga'anii akka gartee isiis yaada isaanii warreen gartee nurra muuxannoo qabus yaada isiillee akka irraa fuudhanii gartee haala isiinti jirtus biyya namaa keessatti hunnoo dararamtee odoo dhukkubuu rakkachaa abbaa manasii gartee mindaa malee hojjechiisaa turan isaa jecha laffaatee mana namaa hojjettee ilmaan siisanii fi abbaa manasii gargaaraa turte arra kanumaa hunnoo gocha suuqannee isaa saniin isa akka maletti irraa fuudhanii rabbi sabri imaanaa isiifis haa hannu dhiinisaa akkaantoo akka malee ta'u numa baha inshaallah akkanatti waa naftu viidiyoo kana sheer godhaadhaa nama hunda biraan naagiyaa galatoomaa abdiin isinirraa qaba gartee viidiyoo kana akka miidiyaalee adda addaa biraan geessanii isiillee gartee warri narra muuxannoo qabu dhufee haasoysisu galatoomaa nagaan naa turaan qophii biraatii walitti deebinu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.